Har'agaa fi keessan yeroo baay'ee akkamitti YouTube channel seera qabeessa banannee itti fayyadamna. Akkamitti YouTube seera qabeessaan banannee maallaqa irraa arganna. Maal nu barbaachisa? Kompiitera moo maali barnaamija akkamii nu barbaachisa jettanii gaafilee shamarraa yeroo hedduutiif na gaafataa turtan isiniif deebiidha. Dhiirri nama shan caalu warra na gaafatan isiniin jecha. Jalqaba irratti wanni isin barbaachisu maayikii bitattanii mana madaamii keessatti cinqamuun barbaachisu kun maayikii birrii 30 ta'e irfoonii isin gurratti kaa'attanu cinqinnattanu waan sagalee dabarsu malee YouTube dalaguudha jennaan hundirraa milkaa'u dhaqxanii laazim kompiitera bitattanii maayikii bitattanii wajjin cinqamuun barbaachisu irfoonii ama fayyadamaa kana fayyadamaa aappii tokkitti qofan isa agarsiisan. Kanaafuu haga dhuma viidiyoo keenyaatti yoo wajjin hordani yaa wajjin turtani akkaataa pilaastoorii itti banatanu walumaa qabata har'a iimeeliis walumaa qabata waan isin barbaachisu har'a waan baay'ee isin barbaachisu kanaafuu haga dhuma viidiyoo keenyaatti wajjin turaa isiniin jecha kanneen YouTube channel kiyya haaraa taatan subscribe godhaatii like tuqaa isin tolu yoo isin toluu dide dhiisaa. Shamarran keenya wanti si galuu qabu hedduu hiraaran naxxanu YouTube channel seera qabeessa isin agarsiisa akkasiin banattan suutaan na hordofaa isteeppii kiyya hordoftanii irraa baradhaa isiniin jecha dabalataan immoo maallaqan argadhaa qofa osoo hin taane waan beektan YouTube irratti maxxansaa Oromoon haa baratu rabbiin biraayisi namni barate nama barsiise khayrii qaba isiniin jecha obboleewwan kiyya gaafilee keessan hedduu argaa jira isinii fan deebisaa wal duraa duuba hamma gara barumsaatiin isin dabarsaa YouTube channel dalaguudhaaf maaltu nu barbaachisa gara viidiyoo itti aanu keessatti ilaalla maayikii yoo ta'e kana kompiiteraa miti anjawaaluma xiqqaata kan fayyadamaa isiniin jecha gara barumsaan isin dabarsa. Egaa obboleewwan kiyya gara barumsaatti isin dabarseen jira. Barumsa har'aa keessatti isteeppii kiyya suutaan yoo hordoftan waa hedduu irraa barattanii YouTube channel banachuudhaa fi akkamitti banannaa jettanii kan na gaafattaniif jalqaba YouTube keessa seentanii YouTube ni qaba namni cuftuyyuu yaani hin banamne malee YouTube keessa seentanii Sambooda profaayilii keessan argattanii bakka profaayilii keessanii kan xuxxanii warri banattanis warri hin banatinis Sambooda an hamma ni argitan jedhee yaada bakka add account jedhu kana an hamma tuun kiyya keessa seenuudha jedhee as tuqeen seenaa your channelii kana tuqeen seenaa amma immoo haaraa banachuuf waan ta'e jennaan kunoo bakka add account bakka kana argattanii bakka friendii mallattoo kan argattanii isii tuqaa seenaa. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qaxxataa isin deemsee jira amma kun paaspoortii jawaala kiyyaati. Paaspoortii yaani kan jawaala kiyyaati jechaadha kan fuula shaashaa kiyya. Hanga hordoftoota kiyya kabajamoo asisin fida qaxxataa asirratti masalan asirratti an amma iimeeliin qaba waan ta'ennaan iimeel kiyya osoon itti galche qaxxataan naqe banadha jechuudha. Isin immoo eessa tuxxanii bakka gadii kana tuxxateen bakka kiriiteettu kana tuxxanii Sambooda isii gararree kana filadhaa. Isteeppii kiyya hordofaa obboleettiiwwan kiyyaa warri banachuu feetan. Sambooda asirratti maqaa keessaniif maqaa waan banachuu ni barbaaddan. An amma maqaa waan fedhen guutaa na eega. Fakkeenyaaf Riyoo Aappiin jedha. Afwan Riyoo Aappiin jedha. Sambooda afwan Sambooda bakka niikisteettu kanan tuqaan na eega. Sambooda bakka niikisteettu kana laala isteeppii kiyya hordofaa bakka gama harka mirgaa kana gargadii aan jirtu sana wagga tokkoof gachuu qaasa. Sambooda asirratti baruma feetan guutanii fakkeenyaaf shan jedha asirratti kanumarra jiru kanatti dhiifnaa asirratti fakkeenyaaf 10 yookiin haguma feene haguunnuuf afwan 12 haguunnu asirratti dhiira filanna. Agartan jedhee yaada. Sambooda eessa tuqnaa bakka niikisteettu gadi kana tuqnaa obboleewwan kiyya. Bakka ammaa guyyaa guuttanutti bara 1990 wayitti guuttadha. Bara 1990 wayitti yoo hin guuttanne isiniif hin dabarsu ta'a obboleettiiwwan kiyya. Sambooda erga asirra isiniif fidee kabajamtoota hordoftoota kiyya. Asirratti Riyoo aappii afur naa fide asirratti immoo aappii Riyoo 48 naa fide gmail.com jedha. Isin isa kan filattanii isa maqaa keessan jalqabaa achi kan abbaa keessan itti aansu kana fakkeenyaaf kiyya walakkaa irratti dhufee isan gachuu qaasa wagga tokkoof. Sambooda bakka niikisteettu gadii kanan tuqa bakka niikisteettu kanan tuqa.
Sambooda paaspoortii keessa waan feetan filattanii wuma feetan paaspoortii masalan amma paaspoortii keessatti waan isin itti guutuu qabdan obboleewwan kiyyaa paaspoortii keessatti wanna kana filadhaa afwan gizee wagga itti guutanuu wanna kana filadhaa waan kana agartan jedhee yaada mallattoo kana isa kana filadhaa eessattuu yaani jabeessa isinii fi jabaa godha paaspoortii amma wama feene guuttannaa paaspoortii keenya maqaa yoo feene fakkeenyaaf anamma riyoo fakkeenyaaf riyoo aappa jedhu isin waan feetan itti guuttadhaa 8 ta'uu qaba immoo 8 ol ja'a amma kuni 12 yaani 12 godhadhe yaani kana ittiin fayyadamu waan ta'e jennaan yaani afwan dhiifama obboleewwan kiyya anamma kana isinuma barsiisuuf jedhee malee ittiin fayyadamu waan ta'e jennaanan isin agarsiisee guute kunoo isin immoo keessan nama agarsiiftanu dhoskitanii annan guba deebisee waan ta'e jennaan asirra wagatti guutanii kaatanii yoo dhoksuu feetan kunoo raayitii irraa balleetan amma raayitii yoo isin agartanu ammoo raayitii beekan itti kenne akka isiniif galuu jedhee fakkeenyaaf isin immoo asirratti wannan isiniin jedhe isaanii dabaltu fakkeenyaaf walakkaa irratti bakkuma feetan itti dabaltan isin bakkuma feetan itti fakkeenyaaf kana bakkuma feetan itti dabaltan akkanatti jechuudha obboleettiiwwan kiyyaa isinii ifataa jedhee yaada san booda bakka niikistii jettu kana argattan jedhee yaada niikistii gadii kana afwan bakka niikistii jettu kana ni argitan jedhee yaada asii wagga takka gochuqaasaa bakka inni geessu ilaalame amma phone number jedha phone number kanarratti itti guutu lakkoofsa keessan verify dhaafis lakkoofsi keessan booda isin fayyada waan ta'ennaan asirratti lakkoofsa keessan guuttanii anamma lakkoofsa kiyya itti guuteen dhufana obboleewwan kiyya lakkoofsa kiyya itti guuteen jira lakkoofsa isin dhoskegaa hedduun barbaachisuun lakkoofsa kiyya itti guuteen jira verify dhaaf fayyada kun lakkoofsi keessan YouTube keessa seera qabeessa jechuudha amma verify godhattanii jirtu jechuudha kanatti guuttanii jennaan amma gama harka mirga kana next goona lakkoofsi kiyya sirrii miti eran deebi'a amma woome lakkoofsi kiyya sirriidha lakkoofsan taasisadhe sila koodii wajjin itti guuttan isin amma koodiin verify eessatti akkanaa dhufu dhaggeeffadhaa asirratti naaf ergu naa dhufee jira akkuma isin argaattanu koodii isin ergan Google kan jedhu anamma koodiin kiyya 2 7 2 fakkeenyaaf kun koodiin keessan YouTube keessan seera qabeessa jechuudha amma kabajamtoota hordoftoota kiyyaa koodii kiyyatti nagaan jira next godha gama harka bitaa dakaan san booda asirratti bakkuma isiniif mijate filatte afwan obbolaa kiyyaa nama irratti bilbilaa daancite amma fakkeenyaaf tayyib next goone anamma akkuma isin argaa jirtanu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kunoo riyoo app jedhee iimeeliin kiyya kunoo isa kana naaf banamee jira jechuudha amma kunoo bakka neekistee dhuga tokko gochuqaasa isin ifataa jedhee yaada obboleettiiwwan kiyyaa yoo isin ifan taane irra deebi'aa koomentii irratti na gaafadhaa san booda gama harka mirgaa kana tuqnaa gal jedhee ol harkiftanii fakkeenyaaf amma akkaanti isinii dhufe miti ol harkisaa wagga takkaa fi san booda bakka kana argattanii bakka kana gochuqaasa obsaan eeguu obsa barbaachisa baromsii hundinuu yaa obboleewwan kiyya tayyibamee xiqqootu kabajamtoota hordoftoota kiyya YouTube channel banamee jira amma isiniif ifataa jedhee yaada ana amma dafeetiin irra naaf taree wagga amma bakka amma isiniin jedhe verify koodii itti guutanii waan hunda processii amma guuttanii asuma keessa utaalee isin fida kanaafuu wagganni isa keessa isin fide kabajamtoota hordoftoota kiyya wagganni akka keessa isin fide gaara kana bakka profaayilii kiyyaa kana argitan jedhee yaada bakka profaayilii kiyyaa kana cuqaasaa dhaqaatii fakkeenyaaf keessan jechuudha profaayilii keessan san booda eessa tuqaaftanii bakka xiyya yookiin bakka manee yuur Google account jedhu kana tuqtanii obsanaaf qabaadha dhiifama kabajamtoota hordoftoota kiyya irra isiniif deebi'a
Porofaayilii keessan tuqxanii dhaqxanii amma fakkeenyaaf gad harkiseetan porofaayiluma keessanitti deebi'a. San booda bakka xiyya kana jirti yoo kana tuqxan Google keessa isin galcha afwan bakka kana tuqaa yookiin bakkuma asuma tuqaa isin kana tuqaa xiyya kana namni dhabe hin jiru. Fakkeenyaaf xiyyatti kana yoon tuqee an hamma kunoo ni agartan egaa kiyya inni banamee saraayitii jiru qabu kana inni banamee jiru seera qabeessaanii maqaa argattanii kanin amma bane Rio app lama jechuudha. An amma kanin banee ka'e kana jechuudha. Rio app bakka qayyi porofaayilii qayyi kana banee ka'e jechuudha. An amma gad tuqeen isin agarsiisa kanarratti. Tayyib kabajamtoota hordoftoota kiyya YouTube kiyya banamee jira jechuudha. YouTube kiyya banamuu isaa akkamitti beektanii kunoo gaara gubbaa kanatti argaa. Irrii kunoo maqaa kiyya irrii fidee dhufee jira. Sanan gad cuqaasaa amma. San booda kunoo argattanii Rio app emailiin kiyya Rio app jedhee maqaan kiyya Rio app gmail.com jedhee jira. Asirratti amma fakkeenyaaf erga dhuftanii jettanii porofaayilii keessan gad tuqxanii bakka yuur chaanaal jedhu YouTube keessa galuudhaaf bakka yuur chaanaal jedhu tuqxanii san booda asirratti maqaa jijjiirachuu hin dandeessanii yoo feetan isii gadi kan tuqaa keessa seenaa YouTube keessan seera qabeessan amma kabajamtoota hordoftoota kiyyaa argattan jedhee yaada. Akkuma agartan kana YouTube keenya banamee jira. San booda viidiyoo akkaataa itti irratti dabarfattanu nam tokko subscribe na godhee hin jiru argattanii wanna hundaayyuu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoon dheeratee jira waan ta'e jennaan akkaataa isin irratti porofaayilii fi waan hunda isin agarsiisa insha Allah. YouTube keessan immoo irratti waa post gochuu namni wallaale hin jiru. Masalan bakka kana tuqxanii bakka eda'uu kana viidiyoo irratti dabarfachuu ni dandeessanii jechuudha. San booda as tuqxanii viidiyoo keessan irratti dabarfattanii akkaataa dibkirishiniitii fi akkaataa hundumaa meeqa viidiyoo ittaanutti isin agarsiisa insha Allah viidiyoo dheerate isiniin jecha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ila liqaa.